Oromiyaa Magaalaa Sayyoo kabajamtoota daawwattoota TV Oromiyaa Magaalaa Torontoo akkam jirtan. Akkuma torban darbe isinii dhiyeessinee turretti arras bakka bu'oota qeerroo qabannee isinii dhiyaanneerra. Isaanis kan duraa aadde Sabboontuu Sabaa yeroo taatu, inni lammadaa keessummaa torban darbe isinii dhiyeessine obbo qeerroo Oromiyaati ta'a. Kanaaf amma gara gaafii keenya ceenaa daawwattoota keenya obsaan akka hordoftan abdii guutuu qabna. Tolega aadde Sabboontuu Sabaa akkam jirta dura nagaa fayyaadha. Egaa gaafiin dura mee kanuma torban darbeerraa jalqabna isa gaafannee turre egaa amma ati jirta. Qooda shamarran sochii qeerroon godhaa jirtu kana keessatti qabdu gabaabsa nuu ibsuu dandeessaa? Beekamoo qeerroonni biyya keessaatti haaluma kana dura dhageessanii hundaa'ee waan kana duras obboleessi keenya dhagahaa jirtu. Immoo qoonni shamarranii akkuma isaaniitti wanta garaagarummaa isaa hin qabu. Qeerroon biyya keessaa akkaataa itti dhaabbatee fi akkaataa itti gurmaa'ee kun kan shamarraniiti, kun immoo kan dargaggeessaati, kan kaan immoo kan qotee bulaati, kaan immoo kan haadholaati kan jedhu hin jiru. Walumaa galatti biyyattii keessatti guutummaatti Oromiyaa keessatti rakkoo fi muruun Oromoo irratti gahaa jiru laashisuudhaan qeerroon biyyuma keessatti hundaa'ee kanaafis immoo shamarranis gahee isaanii isaanuma walumaa ta'uudhaan gahee keenya bahaa jirra. Haaluma kanaan deemaa jira. Torban darbe kana keessa qeerroon akkam keessa turte? Kanas gabaabinatti nu ibsita. Akkuma beekamu qeerroonni guyyaadhaa guyyaatti yerootti jabaachaa waliin hirmaa waan jiru walii dabarsaa fi jajjabaachaa jira. Wanti duuba jechisiisu waan tokkoyyuu hin jiru. Wanti haarawaadha jennee kaleessaa fi har'aa eeggata kanas ijoolleen mana barumsa yookiin immoo yuunivarsiitii keessaati halkan utuu namni tokko hin argini sa'aatii hirribaa jechuudha. Fuudhanii bakka kaa'an dhabuudha. Egaa ganama erga bareeti wanti kun waan tokko dhageenya. Ijoollees bakkaa dhabna. Wanti haaraan ammasitti kanadha kan jedhamu jiru. Nuti ittuma jajjabaachaa jirra. Inuma jirra. Wanti duubatti deemsuuf hin jiru. Immoo wanti gara biraa ijoolleedhuma dhabiinsarraa alaa jechaadha jechee barattoota tokko yuunivarsiitii irraati haala namni hin argine dhoksaadhaan harka lafa jalaan fuudhanii lafa kaa'anii waan dhabnee fi wanti haaraan kana immoo nutis immoo kana kuni ta'ee wanta duubatti jennu hin jiru. Immoo ittuu nu cimsaa jechaadha kanumaa wanti haaraan ani sadaffaa ijoolleen dhuunfaan ati beektu kan yeroo ammaan tana mana hidhaa keessa jiran jechuun doormii keessaa guuraman kan dhuunfaan ati beektu jira? Ijoolleen hidhaa akka jirtu beekamaadha. Gachaan amma maqaa isaanii sama walitti qabu jirra. Dhiyeenya kanatti beeksisnee yaadaa jirra. Akka qayi masqalii fa'aa wanta akkasii deddeemnee jechuu fi walitti jirra. Amma ammaatti kanas hin jechuullee hin danda'u. Ijoollee baay'inaanii bakka bakkaatiidha. Bakkuma tokkooti yookiin immoo bakka nani jiruuti qofaa waan hin taaneef kan dheedheessi ibsuu hin danda'u. Amma immoo dhiyeenya kana sinii himuu hin danda'a.
ibsa guyyaatiin tumannaa jechuun manurra ga'urraa kaaneetii kanadha sanadha jennee walumaan mari'anneetti baafachaa jirra. Sanammoo manni keenya sirriitti hubatee nu duukaa akka hiriiruu fi waan jiru kanuma. Toomi adde sabboontu sabaa dhugumatti akka gaarii nu ibsitaa jirta. Inni kun gaafii nama itti aantu shamarran Oromoo kan biyya alaa jiran maal irraa eegda akkamitti isin bira dhaabbachuu danda'u? Egaa uummanni Oromoo biyya abbaasaa biyya itti dhalatee itti guddatee itti jiraachuu malutti itti hojjechuu malutti mirga isaa sarbamee mirga dhabee akka lammii lammaffaatti itti ilaalamaa waan jiruuf manni keenya hedduminaan biyya alaatti argamu. Waan nuti isaanirraa barbaadnu jajjabina haala qarshiitiinis ta'ee haala yaadaan ispeeshaalii yaadaanii nuti qawwee qabannee yookiin immoo meeshaa tokko qabannee nuti kafalmaa jirru sammuudhumaa fi waan itti barreessinuuni kan nuti uummata keenya kakaasnee diira kana ofirraa cabsuu haala dandeenyu kan waliin wanni jechaa jirru. Kanaaf uummanni keenya biyya alaa jiru caalmaadhaan yaadaan immoo waanuma dandeenye mara akka nu duukaa bu'u waliinis immoo yaada gaggaarii akka nu dabarsee kan ogosan san akka nu jedhu barbaanna. Ammas ta'e ijoolleen tokko isaanii shakkiidhumaanii waan isaan doorsisaa jiranis yuunivarsiitii keessaas barattoota haayiskuulii keessaas waan babbaqatanii biyya ollaatti deemaa waan jiranii fi karaa irrattis waa hedduutu isaan mudachuu danda'anii yaannaa immoo si mudataanii kana fa'aa isaan duukaa bu'anii atleast ijoollee kanallee waan haala qarshiidhaan haa ta'u haala fedheen ispeeshaalii isaanii nuti biyyuma keessatti duuleen mallaa isaan immoo haaluma danda'aniin ijoollee kana duukaa bu'anii akka nu baraaran dhaamsa keenya guddaa fi isa jalqabaadha. Waan gara biraa immoo pliis Oromoota tokko ta'anii harka wal qabatanii Oromoota biyya ambaa jiran martinuu akka jiranitti nu duukaa yaadaanis ta'e waanuma barbaachise waanuma fedheeni akka nu duukaa bu'anidha dhaamsi koo. Tolega galatoom. Inni kun immoo mootummaa wayyaanee yeroo ammaan tana sochii isin jalqabdanirraa hedduu rifataa akka jiru muddama keessa akka jiru himama. Isinoo kanatti dhimma bahuudhani sochii keessan kanaa ol bal'isuudhaaf sagantaan jirtu kam? Akkuma beekamu qeerroonni dhiyoodhuma kana fedhiidhuma jechaanii mirga dhabumsa Oromoo uummata Oromootiin kan ka'e amma gurmaa'ee bakka kana gaheera. Ammas ittuma fufaa wanta nu dhaabus wanta duubatti nuun jedhus waan tokko hin jiru. Namoonni biyya keessaa uummanni keenya akka jirutti dammaqaadha inni yaannaa immoos ittumas jirra. Waan akka dooktaras jettee namoota hojiirra jiranii qotee bulaanis barattootas even warra hidhata qaban poolisiis waan hundum keessaatiin hidhata waliin jirra jechi wal quba qabnaa wal beeknaa nu duukaa jiru baay'ee nu jajjabeessaa jiru waan hedduu nu gorsaa jiru waanuma fe'eettu nuti fuulduratti jechaan waanuma tokko wanni jennee guyyaa kanatti jennee wanta hiriiras ta'ee waanuma barbaannetti murteessinee yoo itti baanee uummanni keenya nu duukaa jira. Isinis bakka jirtanitti jechuun sabni keenya warra biyya ambaa jirtan maraaf haasa'aa jira. Isaanis yaadaanis ta'ee akkasuma hiriira nagaa bahuudhaan gara baasota gara garaatiin bakka dhimma dhala namaatiin ilaallatutti deemuudhaan tokko ta'anii ani hankanaati ani ansanaati osoo hin jedhini akkuma ilmaan obboleessa yookiin immoo haadhoo dhabeetti tokkotti bakka tokko deemanii hiriira bahuudhaanis ta'ee yaada garaagaraa nuuf kennuudhaanis ta'ee nu jajjabeessee bakka kana galmaan ga'uu fi kutannoo guddaa qabna. Abdiis qabna uummanni keenyas nu waliin jira isinis akka nu waliin taatanii abdii guddaa qabdu.
Tolega galatoomii adde saboontu sabaa dhugumatti ibsa gaarii nu ibsite nutilleen hojjettoonni TV Oromiyaa keessa jirru guututti isin bira dhaabbanna isin jalas deemnee hordofnee saba keenya kan dhaggeeffatuuf sochii irra jirtan kana dabarsuudhaaf qophiidha. Mee amma karaa obbo keenya kan si bira jiru obbo Qeerroo Oromiyaatti nu dabarsuu dandeessaa? Hayati Kodeka. Tole galatoom. Hello. Obbo Qeerroo akkam nagaa fayyaa jirta? Naguma Magaalaa TorontooTVOMT. Mee isa gaafii nama duras gaafadhu kana addee keenyallee gaafadheetiin jira. Naannoo ammallee wal bira jiraattan naannoo adda addaatti waan qubattaniif. Mee namni ati dhuunfaan beeytu jira kan ijoollee Qeerroo keessaa warra hidhaa jiru? Egaa maqaa isaanii si tarreessuu fi maqaa nama baay'ee galmeessee harkatti hin qabanne kaampaasii irraatii ijoollee wanni irraatii qabamanitu jira. Ispeeshaalii amma yeroo ammaa kana kan mana hidhaatti gidirfamaa jiranii ijoollee kaampaasii irraa qabamanii warra akka Girmaa Turumeefaa, warra akka Dachaasaa Wirtimoosaa warreen maqaa isaanii tarreeffameetu jira. Kana maqaa isaanii isinii dha'uuf yeroo harkatti qabanneen jiru diidatti baaneeti jirra. Qalbiitti qabanneen deemne doormeerraa baanee ala waan jirruuf warra baannee yoo baanes rakkinatu jira. Kanaaf malee ijoollee baay'eetu jira maayikilaawii keessatti rakkachaa kan jiranii kaleessaa beengaddamoo kunoo halkan doormiirra deemanii bakka ijoolleen rafteetti guuranii mana hidhaatti naqaa jiru. Bakka isaan itti hidhan illee yerootti qabneerutu jira. Kanatu jira. Tole galatoomi. Mee ati gaafii hedduu deengadda nuu deebisteerta amma irruma deddeebi'uu taate jechuudha. Hawaasa Oromoo fi dhaabbilee Oromoo kan biyya alaa jiran maaliin akka isin gargaaru feetan akkamitti akka isin bira dhaabbatan barbaaddan qabdaniif jira? Hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatuu fi dhaabbilee adda addaa mirga namaaf falmanii kan nuti itti dhaammannu yeroo ammaa kanatti uummanni Oromoo qe'ee saalaatii sarbamee jireenya dhabee jireenya gadadoo keessa waan jiruuf kana miidiyaa argataniitiin bakka barbaachisaa ta'u hundatti akka deemanii nuuf iyyatanii akka immoo hiriira nagaallee alaa keessatti nuuf ba'anii isaanitti dhaammannaa. Dabalatammoo ijoolleen hiriyoonni keenya qeerroo taate saaxilamuutiin yeroo ammaa kana biyyoota ollaatti warreen baqatanii jiru. Ijoollee akkasii kana ispeeshaalii Sudaan warri seenanii jiru. Lubbuu isaanii nu baraaruuf bakka isaan jiranitti uummanni Oromoo akka obboleessa isaatti ilaalee akka obboleettii isaatti ilaalee ijoollee meeshaa malee fuuldura diinaa dhaabbattee mirga Oromummaa ishee falmattu kana jajjabeessanii akka isaan gargaaran akka isaan bira dhaabbatanii akka isaan qubachiisan isaanitti dhaammannaa. Warreen dhukkubsataniiranis jiraachini jiru. Isaaniin illee dandeettii qabaniin qabeenya qabaniin cinaa dhaabbatanii akka isaan nu yaafsisanii cimsinee isaanitti dhaammannaa. Uummata Oromoo biyya alaa jiru kanatti dabalata isiniinis achumaan galata guddaa kan isiniif gashu wanni qeerroo cinaa dhaabbatanii sagalee qeerroo kana uummata keenya biyya alaatti uummata keenya biyya isaa haadha isaa abbaa isaa hawaa jiru kanatti dhaamsa keenya nu dabarsuuf isinillee achumaan galatoomaan isiniin jedha. Galatoomii isinis hojii kan keessaniitu irra guddaadha kan keenyarra. Inni biraa haalli yeroo ammaan tanaa
biyya keessa socho'uun akka rakkisaa ta'ee fi akka intarneetiin kun akka hin jirre himama. Inni kun akkasuma itti fufee jira moo kanuma torbaan kanuma guyyaa 2-3-4 dura ture sanii namni himaa jira moo intarneetiin nama inni hojjeta? Intarneetiin yoo sana hin jiru kaampaasii irraati cufamee jira. Bilbilli illee naannootii neetwoorkiin badee jira. Sababa biyyattii keessa qalbii ummataa jijjiiruuf gara sammuu namaa hatu isa jedhamu tokkotti egaa waggaa meeqachiisamaa kan ture abbayyaa ibsaa goonaa maal goonaan jedhuutiin hubannaa kanaa hin qabne boondii bitaa kan jedhuutiin uummanni boondii isa jedhu kanallee waan beekuun qabu jechuma isaa dhaga'ee waan itti rakkachaa jirutu jira. Qalbii namaa achi deebisuutiin waan kaan irratti gaaffii ka'u akka hin kaasne gochuun ammallee babal'ateema jira. Kun immoo amma uummanni Oromoo rakkachaa jirutti amma uummanni Oromoo gidirfamaa hidhamaa ajjeefamaa jirutti gaaffii karaa nagaatiin gaafachuun keenya gaaffii isaaniin xun'eetiin karaa nagaa akka nu deebii nuu laatan gaafachuun keenya qeerroon ittuma fufaa yerootiin waan intarneetaa waan wanni kana keessaa ba'an irraa akkaataatti wal quunnamnu nurraati gargar kutuu fi waan isaan gochaa jiranii kuni jajjabeessee miillaan deemnee akkaataatti wal ijaarru jajjabeessa malee nu laaffisuu yeroo ammaa kana keessatti qeerroon nuti uummata Oromoo keessa seennee beebulaaf isa poolisa keessa jirus waraana keessa isa jirus uummata Oromoof dhaabbadhaa kan jedhuutiin isaanis akkasumaan keessaan wal ijaaree wal jajjabeessaa jira. Amma gargaarsa biyya alaarraa kan barbaannu jennoo keessan deddeebi'een gadda waan kana rakkina keenya rakkina obbolaasaa rakkina haadhasaa rakkina abbaasaa ilaalee wanni Oromoo biyya alaa jiru hawaasni Oromoo biyya alaa jiru akka cimsee nuuf iyyatu addunyaatti akka nuuf beeksisu keessa deebi'ee itti daddabalee dhaammadha waan kana maqaa qeerroo Oromoo biyya keessaati. Tole galatoomee amma gaafiin jettu sochii amma qeerroon yookaan gaa isin jalqabdanii itti jirtan kana isa kana fashalsiisuudhaaf wayyaaneen waa'ee bishaan laga Abbayyaa kana boondii gurguruu kanarratti hedduu fuula deeffattee uummata kanaan afanfaajessaa jirti. Isa kanarratti dhaamsi isin uummata biyya keessa jiruuf warra dhaggeeffatoota keenya biyya keessa akka namni dhaggeeffatu ilaalu waan kana bilbilaan nutti himanii jiranii yeroo haalli mijaa'eefitti yeroo intarneetiin wal qixxaatee jechuudha. Isaan kanaaf dhaamsi isin qabdan maali waa'ee laga Abbayyaa kana? Dhaamsi nuti uummata keenya biyya keessa waliin jiruuf qabnu uummanni wayyaaneen yeroo ammaa kana haala uummanni hin kaane haala uummanni hin hubanneetiin uummata keenya doomsuu waan barbaadaa jirtuu fi dhimmi Abbayyaa dhimma wajjiniin waan wal qabatu hin jiru. Uummanni keenya qeerroo waliin akka hiriiree amma hiriiraa jira ammallee wal jajjabeessee dhimma boondii bituu dhimma Abbayyaa dhiisee dhimma maalummaasaa dhimma jireenyasaa dhimma dhimma ittiin hidhamee ajjeefamaa dhimma ittiin biyyaatii ari'atee qabeenyi isaa saamamaa jiru irratti deebi'ee akka nu waliin hiriiree karaa nageenyaanis ta'e gaafalmiin keenya inni karaa nageenyaa jalqabe kun garma bifa biraattillee akka jijjiirratee diina keenya taasisuuf nu waliin akka hiriiranii uummata keenya nu waliin jiru kanattillee dhaammanna. Kanuma dhaamsa kanallee uummata keenyaan karaa dandeessanii nuuf qaqqabsiisaa. Warran qaqqabne warran arganne warra dhimma qeerroo hin hubanne akka isaan karaa kanallee nu hubatanii akka qeerroon biyya keessa
akka waliin jiru uummanni nu gannellee akka nu hubatu kan nuuf gootan kanuman dhaammadha biyya keessa jiru kan waliin jiruuf. Egaa galatoomii dura silaa dhaamsa kan maayyii jedheen ture garuu gaaffii takka asii jaalla waliin hojjennu yaadachiisanii. Egaa gaaffiin amma jiru akkuma beekamutti gaafa caamsaa 28 wayyaaneen waggaa 20ffaa Oromiyaa itti dhuunfatte fi guyyaa Oromoota itti fixuu jalqabde ayyaaneffachaa akka turte himama. Isa san irratti immoo wallistoonni Oromoo kan biyya alaa jiranii fi akkasuma biyya keessa jiranis tokko tokko kan qooda irraa fudhatanii egaa gammachuu san irratti argamanii jiru. Isa saniif dhaamsa akkam qabdu maal jettuunis? Wallistoonni biyya alaarraati biyya keessatti deebi'anii bitamanii diina waliitiin sirbaa jirani ammallee bitamuu jalaati garboomanii jiraachuu jalaati mallaqaan uummata isaanii irratti hojjechuu jalaati otoo ba'anii hawaasa isaanii cinaa dhaabbatanii bareedaa jenna. Garuu yoo kana hin ta'in qeerroon Oromoo warroota akkasii kana bifa kamiinillee diinummaatti diina keenya ta'u uummata Oromoo ajjeesaa jiruutii caalaatti isaan kanaan balaaleffata. Egaa guyyaa kaleessaa kana akkaataa miidiyaan isaanii wanni jedhutti miti kan biyya keessatti ayyaaneffatanii daqiiqaa muraasaa fi kan isaan ol ga'anii kumaa dammaqsaa fi mallasaatu waa dubbatee deebi'ee isaatiitti guyyaa guutuu ture roobaa kan ture roobni. Kanaaf uummanni isaan faana sirbee jiru ufumaa manuma mana keessatti naannoo jiranitti waama qindeeffatani malee uummanni tokkollee isaan kanallee kan bahee sirbellee hin jiru. Sirbaa jirus immoo garaasaaf jedhee deemu isaan irratti immoo qeerroon karaa barbaachisaa ta'eetiin akka isaan irraa deebi'anii inni gaafata. Ammallee daddabalee borustaan illee isaaniin garas qeerrootti akka isaan deebi'an hin gaafanna inni kadhannallee yoo sanarra darbe egaa abbaatu beeka Oromoon Oroonni jedhu kana ammallee kana deebisneetti himanna isaanittillee. Egaa galatooma akkuma waada isinii seennetti isinii dhiyeessineerra amma booda torbaan jiru hamma dandeenyutti oduu haaraa jirtu hunda walitti funaannee hojjettoonni TV Oromiyaa kan magaalaa Torontoo irraa darbu keessa dhaabban hundi keenya'u hojii qeerroo kanarratti deebinee bifa gaariidhaan hojjechuun qunnamtii gaarii uummannee rakkina isaan qaban uummataaf dabarsu waan isaan uummata irraa barbaadanis uummataaf dabarsuudhaaf qophiidha. Egaa galatooma daawwattoota keenya nagaa jiraadhaa. Ani Garbii Nuureeti. Nuti dargaggoonni abdiin saba Oromoo magaalaaf baadiyyaa Booranarraa ka'ee kan Yejjuu kan Raayyaa kan kaabaa kan bahaa kan kibbaa kan dhiyaa shamarran walaabuu ilmaan Oromiyaa ijoolleen addeedhaa nuti qeerroon biyya bilisummaaf kaane dhaabbanne waardiyaa alaabaa bilisaa kan mallattoo odaa asxaa saba Oromoo kan seenaa kan aadaa nu dhalataan ammaa ilmaan abbaa gadaa Oromiyaaf du'uu fi kunoo seenne waadaa obbolaa jabaadhaa kan malkaa gannaalee jagmoonni bosonaa tan waabee shaballe gootota shawwaadhaa korommiin salaalee furee nutti hin dabrani nafxanyaan maqalee biyya keenyan bitani nutu du'a malee gabrummaa baaddannee maaliif jilbeenfanna kottaa tokkummaadhaanii harka wal qabanna nu ga'ee beekannee kaa'ani lolanna biyya Oromiyaa bilisa baafanna hayyoota Oromoo Booranaa Negelle
dhiirran sikkoo mandoo kan diidaa'aaf baale ilmaan uutaa waayyuu kan arsiina galle dargaggoota jaawwii bullallaaf wacaale ilmaan arfan qalloo konyaa kurfaa calle jajjabeedhan carcarii ona kaarramille kaarrayyuu fi itu magaallaan fantaalle wallaggaa fi jimmaa iluu abbaa boraa kan bunnoo baddalle haxxiyyoota walloo kan naannoo sagale dhukaaftota shaggaree gafarsaaf gullalle awwaannisa fixaa kan karaa maqale dargaggoon Oromoo dammaqee hin rafu ofii lafa ciisee diinaaf siree nafu gabrummaan kaleessaa lamuun ittiin dhufu odaan qaajimaadhaa nurratti waan tufu odaan qaajimaadhaa nurratti waan tufu. kabajamtoota daawwattoota keenya sagantaalee keenyatti akka gammadan abdii qabna. Sagantaalee guyyaa birootiin hamma walitti deebinu nagaatti ani agarsiisan kifeenya.